Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif baay'atu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 baga itti isin ga'e jecha baga itti nu ga'e jecha namoota sadi faarfannaadha isiniif affeereen jira isa aamileen hin barbaachisa aamileedha simanna jechuudha itti aansuudhaan tokko farratti kan nu faarfatu faarfataa dasee duulaati dasee itti nu fufi baay'ee namatti tola itti aansuudhaan faarfataa muluqeen tu itti nufufa isa wajjin turtii gaarii Jesus anafi sifi inuifi anafi sifi inuifi awal chadige wera nagaga wera arfi dua jabse wera umne dua jabse wera awal chadige wera nagaga wera arfi dua jabse wera umne dua jabse ke awal chadige wera nagaga wera arfi dua jabse wera umne dua jabse wera awali chadige mohera nagaga galche mohera arfi dua jabse mohera umne dua jabse mohera awali chadige mohera nagaga galche mohera arfi dua jabse mohera umne dua jabse mohera awali chadige mohera nagaga galche mohera arfi dua jabse mohera umne dua jabse mohera wow baay'ee namatti tola dhugaa waaqayyo si haa eebbisu itti aansuudhaan kan nu faarfatu Daawit Girmaa Olloodha dhiigni kee inni jobbuu koof lola'e Olloodha dhiigni kee innanitti yoona ga'e Olloodha seerri kee mataa nyaatu namarraa Olloodha seerri kee inni gadi baasinarraa Olloodha dhiigni kee inni jobbuu koof lola'e Olloodha dhiigni kee innanitti yoona ga'e Olloodha seerri kee mataa nyaatu namarraa Olloodha seerri kee inni gadi baasinarraa wow gooftaan si haa eebbisu eebbifamaadha ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u